Obboleettiin teenya takka ergan biyyarraa dhufee reefuun baatii sadii baay'ee na dhukkubaa waan an ta'in beeku lafan naan mara jetti. Mee viidiyoo kana laallee walitti deebina. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattootaa hordoftoota walee nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi haala lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u fayyaa nagaa gootidha. Isinillee baga nagaa fayyaa naaf taatan. Asumarraan warroonni laayik gootanii sheer gootanii na jabeessaa hartaan ulfaadhaa galatoomaa isiniin jira onnee kiyyarraa. Egaa ka viidiyoon irra qabadhee isinii dhufe akkuma jalqaba seensa ilaaltanii obboleettiin teenyatuuni maqaa ishee himanne ergan biyyarraa dhufee baatii sadii kanan jiru Saudi Arabiyaa keessa ergan mana san seene na dhukkubaa waan an ta'e hin beeku lafan naan maraa dhaabbachuun dadhabaa kanaafuu na dhaqqabaa jechaa jirti jechuudha. Garuu rakkoo dhibee ishee kanas adda baafattee waan nutti himte hin qabu. Ani immoo erga isheen kana jetteeti viidiyoo ishee jala seenee ilaalan ture. Viidiyoo yeroo daqiiqaadhaan gadi dhiisaa jirti. Viidiyoon ishiin gadi dhiistu kuni ani odoo beektu gadi dhiisaa jirti ta'ee osoo hin beekin gadi dhiisaa jirti ta'e illee naaf hin galle kun laala. Haalli ishiin kaameraatti waraabdu haala kana jechuudha. Akkuma argitetti zim jettee kaameraa waraabatuma gadi dhiisti. Kaameraa kana jecha akkamtu jira akkam ta'u waraaba. Ani ishii viidiyoo waraabullee qubas ni qabdi natti fakkaatu akka mataa kootitti. Viidiyoo kana sheer godhaa dandeessan isiniin jechuu jaaladha. Egaa ka waqtiin amma keessa jirru kuni waqtii bunaati. Waqtii bunaati. Bonni baay'ee nutti hammaatee jira, nutti ulfaatee jira jechuudha. Oo'i humna keenya ol ta'ee jira. Baay'een keenya oo'i nutti ulfaatee aga dhaabbachuu dirasii dadhabnee uffanni keenya nutti maxxanee nu gubee waan goonu dhabnee jirra jechuudha. Keessattuu amma obboleewwan keenya warri ala hojjetan dhiiga bu'aa jiru jechuudha. Maaridaan oo'arraa kan ka'e. Akkasumallee akkuma argitan immoo oo'i yeroo darbe kana Saudi Arabiyaa keessatti rabbiin lubbuu isaanii jannatatti haa qananiisu namoota hedduu makkaa keessatti lubbuu isaanii baasee jira jechuudha. Kana jechuun dhukkubsatanii osoo hin taane oo'arraa kan ka'e. Oo'i humnaa ol torbee kana oo'i humnaa oli jechuudha. Egaa ka obboleettiin teenyatuun immoo erga biyyaa dhuftee baatii sadii haala qilleensa biyya Arabaa hin beektu. Haalli qilleensa biyya Arabaas waqtiin kun immoo baay'ee ulfaata jechuudha. Biyya Arabaa waqtiin qorraatis waqtiin ho'aatis ni ulfaata jechuudha. Akka biyya Itoophiyaa sanii miti. Itoophiyaan gizee bonaatis oo'i akkanaa miti. Gizee gannaatis hin qorriti malee akka biyya Arabaa kanatti hin qorru jechuudha. Yoo qorrellee ni rooba. Egaa ka waqtiin kun baay'ee oo'a. Oo'i humna keenya ol ta'ee jira. Baay'ee nutti oo'ee nutti hammaatee jira jechuudha. Warroonni amma ani kushiina kiyya keechaa minkeeyyifan qabu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Agan nyaata hojjedhee achii ba'utti namattis dubbachuu hin danda'u. Ofii kiyyaafis hafuura baafachuu hin danda'u jechuudha. Baay'ee oo'a jechuudha. Oo'a humnaa olii. Achi keessaa ba'ee nanni gadha jedhee gaafa shinti beetii dhufe bishaan qorraan argadhu jechuudha. Bishaan akka kunoo lixii qal'isuuf fi daffisanii lixii gizee bukeechan las godhu. Gizee immoo qal'isanii bakka tolchuuf qal'isanii immoo bishaan daffaatti gadi naqumtire akkasitti daffe jechuudha bishaan jechuudha shinti beetii keessaa. Inna amma kana jechuun immoo achi ba'ee immoo dhufee yoo minkeeyyifa fuuldura dhaabbadhe immoo minkeeyyifni sun immoo mataa na rukutee achi of na wallaalchisa jechuudha. Kana jechuun immoo ijoollee keenya hedduudha jechuudha kan akkana ta'aa jiru. Amma namni sa'aatii kanatti namni fayyaa guutuu qaba hin qabaayyuu hin jedhu jechuudha. Ani akka amma fakkeenyaaf ani mataa kootti of fudhadhe bakka na dhukkubu hin beeku dhugaa dubbachuudha. Bakka na dhukkubu garuu kana jedhee himachuu hin danda'u. Lafa naan maraa, mataan na dhukkubaa, qaama kiyyan na gubaa, uffatatu natti maxxanee na gubaa. Kana jechuun qilleensa jechuudha. Qilleensa amma obboleettiin teenyatuun biyyarraa dhuftee qilleensa kana hin beektu jechuudha. Qilleensi Saudii barana natti hammaate dhugaani jechuun bakka barana baay'ee oo'i baay'ee natti hammaate jira jechuudha. Yeroo kanatti giddiidha nan obsee jira malee bakka akka oo'i natti hammaateen bakka iyyi na godha keessa darbee jechuudha. Aloo gadi baates daqiiqaa takka keessa gadi dhaabbattu jechuudha aduu alaati keessa. Kana jechuun immoo amma nuti sarrootanyoonni immoo bakka qorraa ilaallanne ni teenya jechuu hin dandeenyu jechuudha. Mana keessa fiinnee hojjennaa gadi hin teenyu ala aduu san gechallee gadi baanee meeshaa fidaanuun jechuutu jira. Meeshaa san finnaa waa hedduutu jira. Kun yoo nu argate immoo achumatti gadi nu kuffisaa jechuudha. Egaa ka obboleettiin teenyatuun amma qaamni ishee qilleensa wal simachuu didee jechuudha. Amma sa'aatii kanatti qaamni ishee qilleensa wal simachuu didee qilleensa oo'a kana dadhabdee bakka dhibee itti fakkaate jechuudha. Qaama ishee keessatti dhibee itti fakkaate ni dhukkuba. Akkaataa itti dhukkubu hin beektu. Eecha akka dhukkubu garuu hin beektu. Lafatu maraani
hin dadhabdi hafuura ishee tataa waan gootu dhabde jechuudha. Kana jechuun qilleensa jechuudha. Dhugaa jiruun biyya ormaa ibidda jechuudha. Ibidda jennaan ibidda nama guba. Kan ibiddi isaanii isaanii nama guburra kan hojiin isaanii nama gubu jechuudha. Kanaaf obboleettii koo kanaaf obsi amma baatii 3 qofa tafe baatii 3 hin boodammoo ni qilleensa'a. Yoo qilleensa usan immoo xiqqooshi hin qabbanaa jechuudha. Amma guyyaa tokko amma kaleecha dhengedda omaan jedhu ture. Har'a garuu akkuma samuuna sanitti ho'aa jira jechuudha. Egaa kanaafu qilleensatti wallaalte obboleettii kooyi sinin jedha immoo yoo alallee namni na dhaqqabee mana kana na baasee alas ba'een hojjetadha yoo jette yeroo ammaa kana Saudi Arabiyaa keessa hojiin badee jira jechuudha. Warroonni ala dalagatanu hedduun isaanii dalagaa dhabanii waan godhan dhabanii warroota bu'aa jiranidha jechuudha. Kanaaf obsiitii guyyaan kun ni darba waan ta'eef yoo sii gamte immoo jarri mana yaalaa si hageessanii sin jechuu jaaladha. Kanaaf amma haarawaa waan taateef nyaanni illee siif hin tasmaama'u waa hedduutu si dhibaa jechuudha. Kanaaf obsi asumarraan illee immoo bilbila harkaa qabda, bilbila qabatteerta, bilbila haarawaa bitatte, bilbila kana kaameraa waraabdee gadhiisaa harta obboleettii koo. Amma manoota arabaa kutota arabaati wanni tiktok irratti ba'aa jiru viidiyoo kee jalatti kanan arge jechuudha. Amma kun immoo boru arabdoonni wanta ati gochaa jirtu kana gaafa si arganii rakkoo guddaatu sirra ga'a jechuudha. Viidiyoo kana yoo danda'ame odoo ishiin dhaggeeffatte dasna jedha. Rakkoo guddaatu boru arabarraan ga'a. Arabnoonni rakkoo guddaatti fiddi jechuudha. Maaliif jennaan araboonni kotota isaanii akka waraabnu akkasumas mana isaanii akka waraabnu hin barbaadan. Amma arabdoonni quba hin qaban jechuudha. Ishii kaameraa waraabaa jiraachuu quba hin qaban. Garuu guyyaa tokko kaameraa kana argu. Gaafa kaameraa kana argan immoo tokkoffaa bilbila irraa fudhutu jira, lammaffaa intarneeta irratti cufuutu jira, sadaffaa rakkoo adda addaa irraan ga'uutu jira jechuudha. Kanaaf obboleettii koo kaameraa akkanatti waraabinii kaameraan bakkuma argametti waraabbamu of eeggannoodhaan waraabamaa. Ati kaameraa waraabdee ani kaameraa garmatii tiktookitti waraabdee tuma poosta harkaa ta'aa jira malee ani ofiishiitii waraabdee poostotaa jirti jedhee hin yaadu. Tiktook ishii jala seentanii laaluu hin dandeechuu. Viidiyoon ishiin waraabdee gadi dhiisaa jirtu viidiyoo isa sirrii hin taane viidiyoo isa dogongoraati jechuudha. Kan boru madaam ishiitii walitti ishee buusuu danda'uudha. Kanaaf ijoolleen filiis ijoolleen haarawaa biyyarraa dhuftanii kaameraa waraabdanii fe'uu osoo hin taane dursa kaameraan akkamitti akka waraabamu bilbiluu akkamitti akka qabatamuu qabu baradhaadha. Kaameraa bilbilli kaameraa waraabe jettanii bilbila tachii qabanne jettanii akkuma argitanitti gola ormaa hin waraabinaadha. Yoo waraabdan yaada yoo qabaattan rakkoo yoo qabaattan shuur kaameraa keechan bakka kotonni jaraa hin jirretti kutaa keechan keessatti kaameraa san waraabaati rakkoo keechan san himadhaa malee zim jettanii ammas daqiiqaa zim jettanii akkanuma jajallisaa kaameraa waraabdanii mana gandaa hin postotin haasiniin jechuu jaaladha. Kun yaada mataa kooti ijoollee haarawaa biyyarraa dhufanii jechuudha. Gizee haarawaa bilbila kanas qabatan nama dhiba. Biyya keenyatti amma ijoollee lafa baadiyyaa bilbila tachii kana baay'inaan aga qabatan natti fakkaatu. Yoo nuukiyaa ta'e malee tachii kana immoo itti fayyadama isaa aga baratanitti sin dhibuu danda'a siniin jechuu jaaladha. Kanaafuu of eeggannoo godhaa obboloota kooyi. Kuni booda rakkoo sinitti fidaa jechuun jaaladha. Ani viidiyoo koo asumarraa nan goolabaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti turtiin keessaan turtii gaarii haa ta'u. Baay'ee.